hangafni hoogganaa waan kanaatis sooreysa Oromoo gootowwanii jaarraa abbaa gadaadhaati. Alaabaan tun nama Muhammad Ahmad Qaadii jedhamutu halluu kanaan lafa haye diizaayina kanaan akkas yoo taate namuu diizaayina mataasaa dhiyeesse tan Muhammad Ahmad Qaadiidhaatu fudhatama argate osoo addi bilisummaa Oromoo Finfinnee keessatti hin jaaramin gadaa tokkoon dura jechuudha. San dura dikkeerii tokko qabdi. Waggaa 8 irraa hanga 10 qabdi. Alaabaan tun bifa kanaan gaafas bahuu qofa osoo hin ta'in faaruu alaabaa tanallee ta ittiin fannisanii fi ittiin buusan itti baasanii fi ittiin faarfachaa turan. Kanaas namni katabe ar'a lubbuudhaan jira alalaasaa guddicha Oromoo 50 shubbisaadha Awustiraaliyaa jira. Kun hundi ragaa bahamuu danda'a. Alaabaan tun dhugaadhaa tan adda bilisummaa Oromoodhaati. Dhaaba jaarraan kophaasaa gaaran seeni dhufe. Dhaaba siyaasaa qeef dandee hacaasaa mataa isaa qabu. Kan alaabaa qabu, kan faaruu alaabaa sanillee itti qabu, kan tarsiimoodhaa fi kaayoo siyaasaadhaa lafa kaayatee sossoo'uutu biyya seeni. Bifa kanaan hubatamuu qaba. Fakkeenyaaf baruun takka iddoo tana ubbaan dubbisu addi bilisummaa Oromoo bara 1973tti Finfinneetti hora jalqabaa gaafa gaggeeffatu Elemoo Qilxuufaan irratti argamanii gaddeebi'anii sochii waraanaa jalqaba hojii tootaalii dhaarafuun akkasii miti. Seenaan walii tumsuu wal saamuu hin ta'u keessaa'u bara teekinooloojii bara infoormeeshinaa ammaan kana keessa wanni takkalleen tan dhufattu hin jirtu amma bara namni waan afaanii bahe waan hojiidhaan mul'atu qofa osoo hin ta'in waan namni tokko yaadu sammuu wal dubbisuu jalqabe barri kun. Kanaafuu Elemoo Qilxuu hangama qabsootti ida'e jaarraa abbaa gadaadhaati Yaman keessatti. An asiiniin gara Somaaliyaadhaatiin hidhannoo harkanatan qabadhee adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo qabadhee gaara seenaa ati asii hidhannoo waliin nuu qabii meeshaa waliin nuu qabii maallaqa waliin nuu qabii asii nu tajaajiliidhaan caasaa isaa godhate achi kaayee kadeeme jaarraa abbaa gadaadhaati. Ammoo unfortunately akka itti milkooyne jaarraan akka waraansaa qabatee meeshaa isaa qabatee dooniidhaan kaaba Somaaliyaadhaa seenatti qabamanii waan hidhamaniif Elemoo carraa biraan qabu ture meeshaa harka isaatti haftee fi tadheega walitti qabatee gara kaaba Itoophiyaadhaatiin seenee Harargeeltaa seenee dhukaasa badee hojii gootummaadhaan raawwatee jira. Haqni jiru kana. Dargaggoonni nurra gurguddoo yeroo san keessatti duraanuu dammaqinsaa fi hubannoota waan qabaachaa Abarra waan ta'eef ana caalaa warra ibsuu danda'utu jira. Muhammad Ahmad Qaadii arra lubbuudhaan jiraachuu baatullee wayita alaabaa kana garru hunda Muhammad Ahmad Qaadii ni haatan jechuudha Oromoon hanga maayidhaatti. Yoo alaabaan tun alaabaa biyyaa taates Muhammad Ahmad Qaadii muka alaabaan tun itti fannifamte hundarraa maqaan isaa fannifamee jira jechuudha. Warri immoo inni jiraachuu baatullee warra gaafasa wal jiru warra diizaayinatti isa gargaar hedduu waan jiraniif arraas baanii dubbachuu danda'an. Hafaaruutti baas immoo 50 shubbisaan arrallee lubbuudhaan jira Awustiraaliyaa inni asirratti ibsa bal'aa kenna jedheetiin yaada. Alaabaa gaafas yoo tamini yaadattanii? Akkuma reefu jedhetti 1968 August keessa. Moggaa lameen diimtuu magariisaan idduu handurtisii urji'ii madannisii hedduu madada jechuun afaan Oromoo taariikha jechuudha. Madannisii hedduu alaabaa dhabuun fafaa namimmaanis irru'uu nu alaabaa ni qabna akka aduu hanga'uu gameessa duulu qabna warra falmii dharra'uu. Neeta tajaajilattu walaloon si dheertuudha. Alaabaan tanuma amma jirtu tana gartee tanaaf bakkalcha irra kaaye bakkalchi bara 8tti bakkarraa ka'ee naannawee bakkarraa ka'ee deebi'a. Gadaanis guyyaa filamarraa waggaa 8 lakkaawwatee waan irraa bu'a bulcharraa bu'a. Gaafasitti urjii irra taa'a tanaafin handurtisii urji'ii madannisii hedduu. Urjii tamijaanii hangarraan hangaafne bakkalcha. Bakkalchi kallacha Oromooti. Ifi biiftuun. Yeroo alaabaan kaafamte yookiin ijaan agartee yoomi obbo Shantam? Gaafniin dura arge August 18 1968 obbo Muhammad Qaadii
Maamud Umar Qaadii adeeroollee jechuun danda'anii obboollee jechuun danda'anii waa hunda naa hima waa hundaan gaafadha nama hundarra finna aansa seenaarraa waan guduun fellee qaba wanniin ilaa arraa seenawu gaafa ataarii yookaan taariika waan san alaabaa san karoorse qofaan na jala gale gaafni ni argama